World Food Program Maal mucagan soddom tokko kan irraa argadhe Walloo Tigraayitiin miidhaan beelbaasaa jedhee jira irra dubbaan weerar milishooti naannoo Amaara irra dhufan jedhan guyyaa kaleessa matakkalaana daangurii gaggeessaniin lubbuun dhalattoota gumuz diddam ol darbuun dhagaa gandi maanjaar jedhamtu saleella humnoota kanaatiin barbadaa'u dubbatamaa riippoortar keenya kaayiroo irra dhageet yakka waraanaatiin himatamuu akka jiru waraanni Isaayyaas Afaan Warqee Tigraay hadhee balleesseen booda gara Oromiyaa fuuldeeffatee jedha waraanni bilisummaa Oromoo وبون إبسباسين أدو براتين وراني إرتراخون إثيوبيا قد لكسي بوجل قبل جزيرة قباسي جرا ياد قم لچو يساني ديسين عجيچا سوخاني سورموت واللو ررا وتملالچيزي فيديون توكي جو مديالا واسطاي أدو براتين ميدا مرموت واللو خانلالچيزي دابلين موتوماتي فمرقنا موم إثيوبيا چالسون قومي خافته جر فبالنا نردوبان جيخي جرخونين إبلا باريكم لمافت الدمي توك قويا ويتاتا بالنو دوار داخونوت Kutaalee addunyaa irraa noor doftamatu nageenyi keessa isnaara qabu jenna daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork shama kam jirtu duwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra Abrahaam Biruutu isinitti hima. Oduu jalqabaatiin ajjeechaa sukkanneessaa Oromoota Walloo irratti raawwatame ilaalchisee viidiyoon bahee ijoo miidiyaalee hawaasaa ta'eeti jira. Viidiyoo gurmuun dargaggoota miidhamtoota Oromoo Walloo magaalaa Shawaroobitti haala sukkanneessaan fixan kanaan mootummaa fi miidiyaaleen mootummaa callisuu yoo filatan fuulli miidiyaalee hawaasaa gochaa kana jabeessanii balaaleffachuun miidiyaalee addunyaa idileetti iyyataa jiru. Guyyoo Ariyoo waan qindeessa qaba. harkis dhiibi keessa baas eekka ba'uuti obsa dur qaba'uuti haadhuma qeennessu baas barcuma buqqis harkis tuum dibbees dullaatti itti fufu bakka haga'u isaanillee akkanum nu godha turanii miti jechuun gaafata hindoone lakkee itti deebis waci namootaatti ta'an tokkimmoo waraan jechuun irra gaafata viidiyoo skiriin irratti agarsiisuuf seeri miidiyaan uneeyyamne kanaan namoonni yommuu cuupheerreef miidhamtoota horcaniin mul'ata hayyees garee dargaggoota naannoo Amaaraati haduu immoo Oromoota Wallooti cubboo daba gara jabeessuun malmaan namaatiif dhiibba mirga namooma hamtu taseerri dila addunyaatiin nam gaafaje iddoon immoo badhaafama noobelii kanamni maqaa Oromoo qaba biyya Ahmad Ali keessa barootu Itoophiyaa lol Oromoota Wallootiif humnadda mootummaa naannoo Amaaraa yookaan liyyuu hayilii naannicha gidduu godham jedhameen ampolaansiin tokko madoole baate hospitaal Shawaroobitti gulufa ilmaan Oromoo Walloo kanneen akka Kurmaashaa Umar Yusuf Gaangaa Ahmad Ali Yaasan Gaangaa Shee Umar Haajaasan Gaangaa Aasan Ahmad Jiloo Gaangaa Muhammad Ali Umar Lugo Asam Muhammad Aj Lugo Addaa Abdu Shee Umar Baza Muhammad Ali Yaasaniif Ismail Muhammad Sambate Faatir galoo kanarra miidhameen booda hospitaal Shawaroobitti dhaqanii qarqaarsa yaala argachuuf konkolaataa ambulaansii kan keessatti argamu carraa yaala argachuu isaanii hafeemmoo carraan isaanii akkan ta'u laf dhugaatti malaan viidiyichi namoota daawwatan kamiifuu suukaneessa ta'uu darboon bineensi caalee ilma nama ta'uu sirriirra gabaati erga viidiyoon kun gadhiifame liyaasduu fayyadamtooti Oromoo kan miidiyaalee hawaasaa gara jabeenyummaa kan kaasanii balaaleffatanii miidiyaalee qaama mootummaatiif aktiivistooti waa'ee mootummaa faarsuun namu duriin baanan malle callees filachuun isaanii carraan Oromoo mallattoo gaafii keesseen usaat dubbata kanaaf fuulli miidiyaalee hawaasaa maal jedhaan gaafii kaadhimama doktoreetti falaasama katay doktor Gammachiis Baalli Jilootiin itti keeyyaadha madoole konkolaataa irra buusanii ajjeessu caala gara jabeenyummaan dhibiin hin jiru akaahuu fabaabileen isaanii harkaaf harma nam ciruun kun raga guddaa yoo jedhu wallola taqanii aaga immoo erga viidiyoo sun ilaaleen booda dhukkubsachuu eeruun dhala namaatii miti bineensi akkasii gara jabaata jechuun gaafa very sensitive horrible act of group of violent ethnic Amhara against ethnic Oromo civilians in Ethiopia waan akka jabanam sururuuf gochi jibbiinsa gareen Amaara Oromoo irra raawwate jechuun viidiyicha kamaxxansa boru barraaqa yookaan yaayya Bashiiriyoo ta'u gara jabeenni sun kadhuuf jibbisaan uummata Oromootiif qabanirra jira dhiisii erga ajjeesaniin booda waan isaan reef sun godhan argitanii jechuun uummata akkoof qopheessa gaafat Faraan Abdusalaam dhimma Oromoota Walloo kamiseensoti paarlamaa lama jibittottees dabre keebbo'a muummichi ministiraatti maniin deebii muummee ministira gaafas akkas ምን ማለት ነው የአማራ ልዩ ኃይል ማለት ነገ ጠዋት ከፈለገ እኮ የፌደራል መንግስት መላው የአማራ ልዩ ኃይል የመከላከያ ኃይል ነው ሊል ይችላል እኮ ይሄ ልክ ከሌላ ሀገር እንደመጣ አስመስሎ የሚቀርበው ስዕል
ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። tokkoffaa Oromoo ta'uu isaaniitiif lammeessoo Musliim ta'uu isaaniitiif sadaffaan qaamoleen finxaaleeyyii naannoo Amaaraa keessa jiran Oromoota Walloo akka qabdii qabsiisanii fedhii isaanii raawwachiisuuf uggura irra raawwachaa jiran yaadii jedha miseensi paarlamaa Mohammedffaan ture. Muummichi ministeera Itoophiyaa gandaaf hollaa gad buusuun hin barbaachisu jechuun miseensota paarlamaa kana afaan kee dhabanaasuus wanni miseensota paarlamaa Walloo bakka bu'an guyyaa sun boochu waan if baat fakkaat qalamuu namootaati. Miidiyaaleen hawaasaallee waan kan addunyaatti agarsiisuuf viidiyoo karaa WhatsAppiitiin qoodanii miidiyaalee addunyaa gugurdoo kanneen akka CNN fi Al Jazeera fa'aatti himachuu jiru. Yakka sukkanneessaa Oromoo Walloo irratti raawwatamee hordofee miidhama Oromoo irratti dhaabbileen mootummaa fi dhaabbileen mirga namoomaaf akkasumas dhaabbileen walabaa Itoophiyaa keessaa callisuun gaafii kaasaa jira. Itoophiyaa keessatti Oromoon sagalee dhabaa akka jiru dubbatamaa jira. Gabaasa dabataa kunooti. Miseensi Koongireesii Federaalawaa Oromoo Jawar Mohammed kora hawaasaa Koongireesiin Federaalawaa Oromoo magaalaa Sabbataatti waame irratti waan Oromoon impaayera Itoophiyaa keessatti ta'ee kan bineensi ta'ee caale jechuun dubbatee ture. Odaa agartan kana laaftutti dhufne beektaa jedhu. Odaa amman hundi firraa qabnu kana Hayilamaariyaam Gammadaa faatu mallattoo waloo Oromoo jee kaa'e. Hayilamaariyaam Gammadaatii fi Maammoo Mazammir gaafa ajjeesan Hayila Sillaaseen maal jedhe beektu? Jara lamaan sana jeesa jedheen jara kan gadhiise maal jennaan ebaabin magdal ka cinqillaatu nu jedhanii. Biyya kana keessatti waan nuti taane biyya kana keessatti waan Oromoon ta'e bineensi hin taane ilma namaatiis. Haasawin Jawar Mohammed sun waggaa osoo hin guutiin wanni san mirkaneessu Itoophiyaa keessatti walitti fufee ta'e hawwan ulfaa mana hidhaa keessatti jiru. Oromiyaa keessatti daa'imman kichuun yoo hidhaman dhageenya jirra. Dargaggoonni manneen hidhaatii baafamanii rashanamuun waan baratamaa ta'aa dhufee jira. Murtii tokko malee namoonni addababaayitti humnoota nageenyaatiin lubbuu dhabaa dhufuun waan guyyaa ta'aa jira. Kun kanumaan osoo jiru ajjeechaan Oromoota Walloo walitti bu'iinsa keessatti miidhamanii wallaansaaf deeman ambulaansii irraa buusanii akka bufaatti bifa ilmoo namaatii miti bineensaaf hin malleen ajjeesuun dhalate. Ajjeechaa kanaan Oromoon Walloo 8 gara jabinaan lubbuu dhaban. Ajjeechaan Walloo kun jalqabumaa yakka sanyii balleessuu ta'uu paartiin Oromiyaa bulchuu amanee ibsa baasee ture. Waliigalaan wanni amma Oromoo irratti ta'aa jiru yakka duguggaa sanyii Naaziin Jarman raawwatameen wal fakkaataa jedhu hayyoonni seenaa. Yeroo waraana addunyaa lammaffaa dhalataan Poolaand Jarman keessa jiraataa turee fi ajjeechaa jumlaa Naazii raafe tokko kitaaba seenaa jireenya isaa keessatti akkas jechuun barreesse. Jalqaba yommuu Naaziin Jiibs ollaa koo jiraatan ajjeesu ani Jiibs miti jedheen callise. Ittaansee yoo inni Kaatolikii ajjeesu ammas ani Kaatolikii miti jedheen callise. Ammas itti fufee yoo inni Jeewishota jumlaan ajjeesu ani Jeewish miti jedhee callise. Dhumarratti olloota koo hundaa fixee yoo natti dhufu namni naa birmatu tokko waan hin jirreef callisee gara kaampii qalmaa kophaa koo deeme jedha. Hayyoonni akka jedhanitti Oromoon Wallaggaa fi Gujii gaafa waraanni irratti banamu osoo walii dirmate ta'ee ajjeechaan Haacaaluu hin turre. Oromoo Walloo irratti yakka sanyii balleessuu raawwachuunis ittiin fufu ture. Ammas namuu callifnaan dubbiin mataa tokkoon tokko Oromootti dhufu waan hin oolle. Miidhama Oromoo keessumaa kan Oromoo Walloo dabalatee dhaabbileen mootummaa Itoophiyaa fi dhaabbileen walabaa kan akka Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa afaan qabachuun gaafii guguddoo kaasaa jira. Waan rakkoo Oromoo jechuun takka ka Walloo namni dubbateef hin jiru. Komishiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa ajjeecha Amaaraa irratti ibsi baasee jira. Komishiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa jedhamu kunini abaa'oo shani jedhee kanaan dura balaaleffachuu malee Walloo keessattuu ajjeecha ta'ee namni dubbateef hin jiru. Weellisaa beekamaan hidda dhaloota Itoophiyaa ta'e Abeel Tasfaayee The Weekend hojii sagantaa nyaataa addunyaa Itoophiyaaf deeggaruuf $1 miiliyoona arjoomuun dhaga'ame. Itoophiyaatti daa'imman hanga maanguddoota ajjeefamaa fi sodaadhaan qa'ee isaanii dhiisanii baqachuu wayitan dhaga'u onnee suuna cabee jedha weellisaa beekamaan Ameerikaa kunin.
The Weekend dabaluunis lammiilee kanaaf sagantaan nyaata addunyaa nyaata namoota miliyoona 2 dhiyeessuuf akka danda'u deeggarsa doolaara miliyoona 1 taasisuu beeksisee jira. Birkii dhaabbata mootummoota gamtoomanii United Nation kan ta'e World Food Program sagantaa nyaata addunyaa maallaqa weellisaa kanarraa argatee naannoo Tigraayitti lola dhalateen buqqaanii deeggarsa kan barbaadaniif akka oolchuu himee jira. Dabaluunis dhaabbatichi lammiilee qarqaarsi nyaataa hatattamaa isaan barbaachisu miliyoona 2 ji'oota 6 dhufanitti nyaata dhiyeessuuf akka isa gargaaru ibse. Sagantaan nyaata addunyaa WFP'n Tigraayitti haga ammaatti namoota qeerraa buqqaan 60,000f boqqolloo, ruuzii fi zayita dhiyeessaa jiraachuu beeksiseeti jira. Pireezidantiin sagantaa nyaata addunyaa Baaron Segar waa'een wabii nyaataa Tigraay keessa jiru daran akka isaan yaaddessa himan. Mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraayitti namoonni miliyoona 4,500 deeggarsi nyaataa hatattamaa akka isaan barbaachisu himee WFP'n kanneen miliyoona 1,400 ta'aniif deeggarsa akka dhiyeessu gaafachuusaa beeksiseeti jira. Yahoo News, Star Tribune dabalatee miidiyaaleen garaagaraa haadha warraa Jawar Mohammed arfaasee gammadaa dubbisuudhaan gabaasaa hojjetaniin rakkoo siyaasaa Itoophiyaa irraa qabduun waa'ee abbaa warraa ishee akka malee yaadda'u gabaasaa jiru. Anaa fi ilmi koo Jawar deebinee arguu irratti yaaddoo qabnaa jetti jiraattuun United States kan kutaa Minnesota arfaaseen. Barruun beekamaan kun akka kaasutti Jawar Mohammed nama siyaasaa fi miidiyaa beekamaa bara 2019 keessa ijaarsa biyyaatiif gara Itoophiyaa galuu barreessan. Ajjecha artiistii beekamaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaa hordofee Jawaarii fi namoonni siyaasaa baay'een hidhamuu ka barreessan barruuleen kunneen manidhaa keessatti dararamaa jira kan jettu haati warraa nama siyaasaa kana anaaf qormaati guddaan ilma kootti abbaan isaa eessa akka jiru himuudha jetti. Qondaalonni United States kan kutaa bulchiinsa Minnesota Jawar akka hiikamu dipaartimentii haajaa alaa United States akka dhiibbaa godhan gaafachuu isaanii barruuwwan kunneen eeranii jiran. Manni maree kutaa bulchiinsa Minneapolis guraandhala darbee dhiibbaawwan siyaasaa Oromoo fi dhalattoonni Tigraay jala jiran balaaleffachuun murtoowwan yookiin rizooluushinii dabarsuu isaanii barruuwwan kunneen yaadachiisanii jiran. Waraanni Eritiriyaa Oromiyaa keessatti bobbaafamee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo ibseera. Yakka waraanaan himatamaa kan jiru waraanni Eritiriyaa bobbaa isaa Itoophiyaa Tigraay qofatti osoo hin taane Oromiyaa keessatti illee babal'isee akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baasee himeeti jira. Ajajaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo waraanni Eritiriyaa 60,000tti lakkaa'aman Oromiyaa keessatti bobbaafamuu ragaa qabatamaa qabnaa jedha. Kibxata darbe Bitootessa 30 bara 2021 waraanni Eritiriyaa fi Itoophiyaa wal ta'uudhaan lixa Oromiyaatti bobba'uun uummata nagaa haleeluu irratti akka argaman ibsa waraana bilisummaa Oromoo kanarraa raawwatamee jira. Waraanni Eritiriyaa yakka suukkanneessa naannoo Tigraay keessaatiin maqaan isaa ka'uu dhiibbaa hawaasa idil addunyaa booda Tigraay keessaa akka bahaa jiru mootummaan Itoophiyaa himaatii jira. Gareen biyyoota badhaadhaan 7 G7 jedhaman waraanni Eritiriyaa saffisaan akka Tigraay keessaa ba'u gaafatanii turan. Gareen kun Tigraay dabalatee biyyattii guututti mariin biyyaalessaa ifaa fi hunda hirmaachisee filannoon dura akka godhamus torbaan darbee gaafatanii turan. Weerara milishoonni naannoo Amaaraa irraa dhufan jedhaman Matakkal aanaa Daanguritti gaggeessaniin lubbuun dhalattoota Gumuz 20 ol ta'an akka darbee jiraattonni himan. Gandi Maanjaari jedhamtu saleellaa humnoota kanaatiin barbadooftee jirti jedhan. Usmaan Baayyoo achirraa waan odeeffate akka ta'an qindeessee jira. Milishoonni naannoo Amaaraa weerara naannoo Beeshaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Daanguritti guyyaa kaleessaa Ebla 4 barkoom 2021 gaggeessaniin saba Gumuz irraa namoonni 20 olitti lakkaa'aman ajjeefamuun gandi hawaasa Gumuz kan Manjaarii jedhamus guutumatti ibiddaan barbadaa'ee jira jechuun jiraattonni naannoo sanaa bilbilaan Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himaniiru. Akka maddeen keenya jedhanitti gochi suukkanneessaan kun wayitii uummata irratti qaamota finxaaleeyyii naannoo Amaaraatiin raawwatamu raayyaan ittisa biyyaa kan achi jirus dhaabbatee ilaalaa ture. Yeroo Gumuzonni aggaammii kan ofirraa qolachuu yaalii godhan ammoo waraanni mootummaa milishaa naannoo Amaaraa cinaa guruun Gumuzota irratti miidhaan akka ga'u haala mijeessaa ture jechuun kanneen taatee kana itti dhiyeenya hordofaa jiran ibsaniiru. Leelliftoonni sirna nafxanyaa kanneen godina Matakkal Paawwii Gilgil Balasii fi naannawa san jiraatan alaabaa lummuuxii sirna duree qabachuudhaan guyyaarraa hiriira baanii raayyaan ittisa biyyaa kan godinicha jiru nu keessaa haa ba'u
liyyuu haayiliin naannoo Amaaraa nuuf haaseenu jechuun dhaadannoo dhageessisaa akka turanis jiraattonni odeessa kana nuun dhaqqaban himaniiru. Haleellaan garee kanaan raawwatamaa jiru hammaachaa kan dhufee jiran jiraattonni keessattuu erga Abiyyi Ahmad paarlamaa irratti liyyuu haayilii naannoo Amaaraa leellisuun gocha sukkanneessaa isaan uummata irratti raawwataa jiran dhoksuu yaaletti jechuudhaan jiraattonni komii qaban himaniiru. Bakkichi kan raawwate sabni nama takka aanaa daangur gandam maanjaarii jedhamtutti namoonni irraa itti bobba'an kun immoo aanaa baawwirraati gandoota mandaramis matoo salaataarratti warra jedhaman kanatu walitti yaa'ee jaawwii dabalateetu bakka sana deemanii mandaroota gumzi ganda maanjaarii jedhamu sana guutuutti barbadeessaa hin jiru barbadeessuu irra darbanii lubbuun namaa darbee jira. Odeeffannoo qabutti namoota 20 olitti hiriira nagaas immoo makalaakaa irraa bahu milishaan liyyuu haayiliin naannoo Amaaraa nuufaa dhufu kan jedhudha. Deeggartoota finxaaleeyyii kanaatti bilisiginnaa naannoo Amaaraatu qindeessee waan kana raasaa jira. Kana gaan hin buune. Weerara humnoonni finxaaleeyyiin kunneen Beeshaangul Gumuzii fi Walloon dabalatee godinaalee Wallaggaa fi gama Shawaa Bahaa Karrayyuutiin uummata irratti riphanii seenuu raawwataa jiran yeroo gara yerootti irra deddeebiin mudachaatiin jira. Oduu maddeen alaarraa arganneen Sudaan keellaa guddaa Itoophiyaadhaan wal quunnamsiisu kan Matammaa fi Galabaat gidduutti argamu yeroodhaaf cuftee jiraachuu Sudaan Tribune gabaasee jira. Sababni cufamuu keellaa kanaas haleellaa milishoonni Itoophiyaa kamisa darbee hojjettoota gumurukaa Sudaan irratti raawwatanii miidhamuu qondaalota gumurukaa Sudaan lamaatiin kan wal qabatu yoo ta'u kan hordofeeti sanbata xiqqaa darbee deengad ebla 3 bara 2021 irraa eegaluun Sudaan xurree biyyoota lameen wal quunnamsiisu kana cufuushii kan beeksifte. Keellaan Matammaa fi Galabaat gidduutti argamu kun wal quunnamsiiftuu geejjiba lafarraatiin meeshaaleen daldalaa hedduun keessa darbuun Sudaan irraa gara Itoophiyaa akkasumas Itoophiyaa irraa gara Sudaan ittiin geeffamani. Akka gabaasa Sudaan Tribune kanatti rakkoo dhalate kana furuu fi daangaa cufame banuudhaaf qondaalonni Sudaanii fi Itoophiyaa koreen nageenyaa kan dhimma kanaaf gama lamaan irraayyuu hundaa'e sanbata darbee wal arguun marii gaggeessanii akka turan ibseeti jira. Marii kanaanis qondaalonni Itoophiyaa kan naannawa san jiran keellaan kun banamuun sochii hawaas dinagdee biyyoota lameeniitiif barbaachisaa ta'uu eeruun kan gaafatan yoo ta'u gama qondaalota Sudaaniitiin immoo milishoonni gocha kana raawwatan to'atamanii murtiitti dhiyaachuu qaban jechuun akka gaafatan Sudaan Tribune gabaasee jira. Sudaanii fi Itoophiyaan dhimma daangaa irratti wal gaarreeffannaan erga hammaatee baatilee lakkaa'amanii jiru jechuun kan gabaase Usmaan Baayyooti.